Hey ummata qaalii salaam alaikum akkam nagahaa jirtu fayyaa keessan nagahaa hadda viidiyoo haaraa isin qabadhee dhufe akka argitanii buddeena ajaa'ibaa waliin hojjenna koota nu faana tura like share subscribe godhaa koota nu faana tura galatooma. أصبر أساني نسوق أبنا إرشو كين اتقونا إرشو كقرأ إرى وجد طريق أبا إرشو إيجا تقونين بودا هرجي كينا اتنقنا يتشودا هرجي إيفي أني هرجي نفايا دمو هرجي إيفي أديتي هرجي إيفي أدي جالة داني إسن هرجي إيفي مقالا اللي قلون دندتاني سن أكفلنا أباتي كنا أكارجتاني إرشو إيجا كينا eegatanii booda harcee haga barbaannu itti goona yeroo irraa qaqaltiin hojjedhe irraa qicee firiijii kaa'ee akkasitti fayyadamechuudha fixeen in hojjedhu irshoof duubatti hambisa harceen kan gingilfamee jiru qara gingilcheetiniini bakka tokkotti naqee amma hin bukeessina jechuudha kun akka argitan kana dura bukomaa fi harcee kenna waliin dhoyne kaane waliin geessine kaane tinini bishaan suuta itti naqaa akkasitti bukeessina yookiin qamashna jechuudha. kun akka argitan sirriitti sukkumameetiin jira yookiin qamashamee jira amma akkanatti eegooniin booda xiqqoo silaafifneetiniini kuree itti qadaanne bulchina jechuudha. Ani bulchee galgala bukeessee bulchee ganam gara sa'a 5 irratti hojjedha. Isin guyyaa lamallee bulchuu hin dandeettan akka sirriiqqoo isin qoma xaxoo feetanii guyyaa lamallee tursiisuu hin dandeettanii ganama walitti dachaana jechuudha. In bulchina akkanatti. Bakka oo'ikaay bakka oo'aqabu kaa'uu dandeettanii akka dafeesini bukaawii fuutanii maraaf ganama lagarra baay'ee boom dachaane kuni ganama isaatii ganama keessa sa'aatii 5 akkasin ta'a kun akka argitan kanatti maashaallah ol gargalee jira amma harcee itti gooneetiniini qal'ifnaa jechuudha. كانوا كارجنا كانوا ما شاء الله والبكاء الجرجلي جرا الجسم بيسا قاموا مايو بيسا كبدينا بريدة با أزبرا دكيتي كان اتقودا دكيتي كوني ونين نقر غاروفي أكيان بدين بريدة إجاباسي بقى إجاباسو بدين أكست أوف نقر غارا يدو تكو بريدة أني غانا ما تكو اتقودا غانا حركة تكو اتقودا مالي في تكارا بدين نانقود وكارجتان ساني تكارا سنيفي وغانا مدك اتقود اسي يو قدفتاني تدبلون دندتاني اما سبرتي سوتا جنيتينيني قلفنا يجونا بدينا بيا كاميتو وجهتون دندتين وغايو فديق اباتاني بيا كاميتو بديني بدينا يادي بدينا كستيمالو جهتون مالتو اكا غار سلبا وجهتون دندتاني الدوكيتي رايون وجهتما دوكيتي من نورمالي كان جيتشو أكاني انجرام في تقوسي بدر باساني تنين أكاسيتي وجهتون درداني دوكيتي من نورمالي رايو في دير كامرغاچون قبلين دمو سوقين إثيوبيا بكين إسين هنجرين جرتو بيا كامر ريوهن أرغمتي بيا الدنيا كان كامر ريوهن أرغمتي سوقين إثيوبيا جدي هذا سوق أكاسي دينتاني بتاچون دندتن جيتشو تأفيد كنا كارغتان كانين سودا جنتيني أكا هرچين والغهو قمشار ولتي سكومنين بودا سودا جراس برتما بشان كنا اتنقا قلفنا
bishaan ho'aa ta'uu qaba. Sirrii ho'aa osoo hin ta'in ka diqqoo isii qorri irraa bahee jechuudha. Qorraallee hin jedhamu gubaallee hin jedhamu makaakalanya goone suuta qal'ifna. Namni gariin biyya kanatti harkaan sukkumanii maashiniin dhahanii buddeena maal jedhanii ani garuu buddeena maashiniin dhahu hin beeku. Kanaan dura yaaleellee hin beeku wannuma yaalullee unatti iyyuu hin tolu malee maashiniidhaan dhahe. Akkanuma keekee hojjetu jedhasanii maashinii irra godhanii irruma oofan. Bishaan kennatti daddabalaa suuta jenneetiniini qal'ifna kun akka argitan kana sirriitti bahee jira keessaa laafee jira. Wanni inni keessatti hafeen jiru arceen jechuudha. Akka argitan kana maashaallah hojjaa yaa'a. Akkana ta'een booda bishaan kennatti naqaatiniini suuta jennee laafifna. Qal'ifna. Kun akka argitan kana diqqoomantu nu hafe obsaan nu eeggadha obsaan faana tura yaa akka seeraan isinitti mul'atu jedheetiniini viidiyoo irraa gabaabsuu dhabe. Kun akka argitan maashaallah maaniyyuu ija baasutti jira. Ija baasu jira seeraan bukaa'e. Asumaaniyyuu like share subscribe gochuun na bira dhaabadhaan jajjabeessaa. Galatooma viidiyoo nyaata kamiyyuu hoo barbaadanii komentii jalatti naa barreessaa isin hojjedha. Yaada keessanillee akkasuma komentii jalatti naa barreessaa. Kun maashaallah akka argitan amma qal'ifnee dhumate amma maaniyyuu kun ija babaasu jira. Baqqaana buusii na eegsii jira. Amma akkana eegooneen booda daqiiqaa 40 ol sa'a tokko akka amana keessaniitiin kenne walitti dachaana. Angara sa'a tokko hin kaayaa. Keessise akkasitti achiin booda qal'ifneen booda jechuun sa'a tokko yookiin daqiiqaa 40 hagas kenneetiniini wajjannaa jechuudha. Kurreetti qadaanneetiniini diqqoo ishee olaanoo agargaluu kenna. Kun sa'a tokkoon booda akka argitan kanatti ol gargalee akka bishaan irratti xiqqoo deebi'u kan caaf irra guguraachitu kuni bishaan isaati. Yoo bishaan guurisee ol gargalee jedhu akkas ta'a. Isa sanii irraa hin jiisina waliin dhahaa maaliin akka irshooti. Wanta biraatti himtechuu bishaanuma isaa waan ta'eef akka irshooti waliin dhahaa keessaan jiisina. Hedduu tokko bareeda ta'a. Kun xiqqoo isiin doom akka reefu qal'ifne san caalaa hin furdate. Maaliifi xeefiini akka duqeetiitii miti harceen isaa akka hin jiraamte akka shakareeraa sirritti akka duqeetii sanitti hin daakan. Kanaafiyyuu jechuu qal'iftaniitu diqqoo isii furdataa deema bishaan xuuxaan ta'eef. As biraa eelee qaba. Eelee tana haaraa bitee yeroo 2-3 akkasitti hojjedhee jira. Maashaallah eelee bareeda. Takkan qabaa ture kanaan dura diyyaan ta'e takkanaa gadi hin binne na jalaa tabalaashee teessiin. Kun ammoo amma haaraa jechuudha. Eelee asii sooqidda bichaa irra babaaftaa yeroo duraatiif achiin booda sooftiin bichaan irraa qulqulleessitee itti buufte jechuudha. Wanni ati ittiin riiduun jiru zayitii, goomman zaraa, talbaa maal wanni akkasitti rigan hin jiru. Sooqidduma akkan irra babaaftaa. Ammaan booda homaa itti riinu yoo itti buufne ammaan booda jechuudha sooftimaan akkas irra riinaa homaa ittiin buufne. Itee jirti. Eeleen tun hedduu tokko bareeda. Namni gariin 400 irra kaa 300 akkuma argetti. As biratti wanni ittiin buusu kun hin taane hin jijjiire. Argatanii yeroo dura buusu akka tokkoon harkaa godhee afaan isaa bal'aadha waan ta'eef hin jaalanne. Kun akka argatanii
maal jedhaniini bixxilleen geette gocha aniin isa gocha moo bixxillee aniin bixxilleellee gocha afaan weelleen qaba maashaallah kun akka argitan ijjisa waaw buddeena yoo lixii itti buuftanii jechuu jala furdatee argitani bishaan birciqoo shaayii takka itti buuftanii laaltu qal'iftanii jechuudha kun akka argitanii meeshaa keega ittiin buusu jijjiiradhe jira meeshaa qal'atti diqoo bishaan birciqoo shaayii takka itti buusee jira diqoon jala furdatee ture waan ta'eef yeroo gargalee itti diqoo isiin qal'ise itti dabaltanii yoo isin jala furdatee argitanii qal'isuu dandeettanii kun maashaallah buddeen akkana fakkaata ijji isaa maashaallah tabarakallah jedha ijji isaa argitan kun na nyaadhu dhammatan isin haa mul'atu jedhee isin dafee itti qadaadudha beekurre isin yeroo hojjetan agasilleen tursiisina kun akka argitan kana buddeen akka ajaa'ibaatti eebaye ammas bira irrumaa riine jechuudha amma soqudhi itti goonu kun akka argitan kana sooftii bichaan riine itti goona yeroo lammaffaa waan irra deebinee soqudhi itti riinu hin jiru buuftee buuse dhugaa buddeen buusuu daga'ina fakkaate ture jira hagan hojjetin alumaa binnaa haga eeleen jalaata bilaashoote alumaa binnaa ture amma waldachaan maruu hin dagadhinatti fakkaate garuu buusee jira bareeda jira dhugaa akkana fakkaata buddeen kenna waaw hedduu tokko bareeda hedduu tokko anin jenneereedhe eeleen tuni yoo ibidda jala diqqeessitan jechuu wannaata 300 akkasii gadoo gootanii 200 marroo keettanii caafii siitiin caafii lama yookiin caafii cinaa tokkootiini ija kana hin cadhisiifti 370 okay akkasoo wajjadhu caala bareeda goote jechuudha yoo bilija diqqeessanii caafii lamaan hin baleesti eelii akkasii yoo qabaatan eelii akkan qabu kana ibiddeesi 378 irra kaa waaw dhugaa hedduu jaaladhe kurree meeti buddeen isin haa mudhatee kurree ittiin qadaadhe amma as biratti yaa kurree itti qadaadhe eega irraa fuudheen booda hedduu tokko bareeda waaw kun akka argitan kana yoo as kalaayu akun immoo buddeena qorree kun sa'a tokko eega tureen booda buddeenni qorree eega jedheen booda shiroo ajaa'ibaa goonee misaa kenna nyaanne viidiyoon kenna kaadhaa kana fakkaata akka jaalatan abdii qabaa nyaata kam yoo barbaadan koomentii yaannaa barreessaa nagaatti horaa bulaa